kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaadha. Bakka jirtanitti nageenyi jaalalli keenya isin haa qabu isiniin jechaa sagantaa tamsaasa kallattii keenyaa qabannee isiniif dhiyaannee jira. Sagantaan tamsaasa kallattii keenyaa kan irratti fuulleffatu oolmaa Oromiyaa kaleessa galgala irraa hanga ammaatti Oromiyaa keessatti taatelee ta'aa jiranii fi akkasuma mootuu maaltu raawwatamaa jiraa fi sochii qeerroon Oromiyaa keessa gataa jiran kallattiidhaan kan wal wajjin ilaalu ta'a. Egaa akkuma beekamu gara madda walaabuutiin odeessaalee adda addaa keessaayyuu sirna labsii qeerroon Oromiyaadha. Oromiyaa habaraaru jechuudhaan obii haashtaagiin baasan irratti fuulleffachuudhaan ganama kana bariidhaan isin sagantaa san gurra isin buufnee turre. Ammas immoo kallattiidhaan Oromiyaa keessaa odeessaalee adda addaa kallattiileen nu dhaqqaban kan gurra isin buufnu ta'a. Keessaayyuu Oromiyaa keessatti goloolee adda addaa keessatti yeroo ammaa kana hiriirri Oromiyaa habaraaru jedhu kallattii adda addaatiin itti fufee jira. Keessaayyuu jiddugaleessa Oromiyaatii fi akkasuma Harargee, Baalee fi Arsii, Jimmaa, Abbaa Jifaar dabalatee hanga Wallaggaa fi akkasuma Shawaa hanga Wallootti jechaadha. Qabsoon kun itti fufuu isaa odeessa adda addaa ni addeessa. Keessaayyuu qabsoon haashtaag obiin kan itti fufee ta'uu isaa even sadarkaa idil addunyaatittis dhageettii guddaa kan horachaa jiru. Haashtaagiin obii kun cimee itti fufee jira kan jedhu odeessa adda addaa kallattii adda addaatiin nu qunnamee jira jechaadha. Haaluma kanaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Salataatti barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi sagalee mormii dhageessaa jiraachuu isaa maddeen ni addeessan jechaadha. Har'a guyyaa sadaffaadha. Godinni Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaan Sagalaatti barattoonni mana barnoota sadarkaa sadaffaadha sagalee mormii dhageessaa jiraachuu isaa keessaayyuu HOB fi akkasumas seef Oromiyaa habaraaruu fi seef Oromiyaa jechuudhaan deddeebi'uudhaan haashtaagilee fayyadamuudhaan rakkoo kana ibsaa jiran jechaadha. Gara biraatiin ammoo inboksiidhaan miiseejii nu dhaqqabe keessa barattoonni amman tana shaambuu irraa hiriira baammanidhaatti akka guuramaa jiranis namoonni adda addaa ergaalee kana keessaan nu dhaqqabsanii jiran jechaadha. Akkuma beekamu Wallagga keessatti rakkoon gurguddaan jiraatullee har'a immoo daran qeerroon hedduun mana hidhaatti guuramaa jiraachuu isaa ergaaleen gama inboksiitiin nu dhaqqaban ni addeessanii barattoonni mana barumsa shaambuu Wallaggatti jechaadha. Guyyaa har'aa kana heddumminaan mana hidhaatti guuramuu isaa odeeffannoo keenya akka guyyaa har'aa keessaa isa tokko jechaadha. Asirratti wanti beekuu qabnu qabsoon kun qabsoo sabaati. Qabsoon sabaa immootu qabsoo roorroo waan taateef roorroon itti heddummachuun isaa hawaasa keenya kallattiidhaan daandiitti baaftee jirti. Obsee dadhabee jennaan hawaasni keenya sadarkaa muramuu irra ga'ee jennaan gadi ba'e jechaadha. Dhugaa dubbachuuf qaala'insi jireenyaa obsee dadhabe har'an tan immootu rabbiin dhugaa saba kanaa dubbachiisuudhaaf hawaasa keenya isa nagaan jiraatu morma irraa muranii sadarkaa morma irraa muruu geennaan hawaasni keenya kallattii hundaanuu filannoo tokko dhabeennaan gabbayee wareegama barbaachisu kan kafaleetiin Oromiyaa baraaruudhaaf ejjennoo isaatti galeera jechaadha. Kanaan wal qabatee ganama kana waraanni PP jechuudha sa'aatii 12 akka Itoophiyaatti gara lixa Oromiyaa gidduutti akka deemaa jiranii fi konkolaataan lakkoofsa gabatee isaanii kanneen armaan gadii keessaayyuu taataa lakkoofsa 21 Ayisuusuu lakkoofsa 37 lakkoofsi gabatee isaanii haaluma kanaan immoo paatrooliinis lakkoofsa 21 fi siinootiraakii lakkoofsi isaa xumurri 46 akkasuma ambulaansii 12 ambulaansii baay'innis 40 jecha wanni koon nambariin 46 taatee fi akkasuma boottee bishaanii baatu 4 jechaadha. Haala kanaan makiinota warra mootummaa isaan kana uffata isaanii fakkaatu 23 kan ta'u jechaadha. Asirratti taataan konkolaataan 21 walumaa galatti jechaadha. Ayisuusuun immoo 37, paatrooliin immoo 21, siinotiraakiin 46, ambulaansiin 12, bootteen bishaan baatu 4 makiinota warra mootummaa isaanii fakkaatu immoo uffata waraanaa uffate 12 akka ta'es ni addeessa jechaadha. Makiinaan raashina baatu immoo tasaabii 2 akka ta'es odeessi keenya kallattiidhaan dhaqqabe ni addeessa jechaadha. Kanumaan wal qabatee Oromiyaa keessatti kutoolee adda addaa keessatti rakkoon kun ammas cimeettee fufuudhaan wal qabatee Oromiyaa keessatti goloolee adda addaa irratti ergaaleen kun kallattiidhaan gara inboksiitiin nu dhaqqabaa jira jechaadha yeroo ammaa kanatti. Kana qofa osoo hin taane qeerroo magaalaa Shaashamannees yeroo ammaa kana hidhatti guuraa jiraachuu isaa odeessi ni addeessa. Keessaayyuu Adaamaa yeroo ammaa kanatti barattoota gooroo baay'inaan hidhaa jiraachuu isaa akkasuma immoo barattoonni of eeggannoo cimaa akka gatanii fi yeroo daandii irra deemanis nama heddummaatanii akka deeman ergaa nu dabarsachuudhaan kallattiidhaan ergaa isaanii dabarfatanii jiranii. Wallisoo immoo waan nama ajaa'ibsiisu guyyaa sadaffaa mormiis akkuma itti fufee jira barattoonni mana barumsaa wallisoodha. Guyyaa sadaffaadha mormii isaanii
isaanii akkuma itti fufanitti jiru. Haaluma kanaan immoo qeerroon iddoo maraa hojii itti seenuu isee odeessa adda addaa ni addeessa. Bakkeewwan biroos itti ciichanii jiran keessaa Oromiyaa baraarru, Oromiyaa bilisoomsu, Oromiyaa walabaa, Save Oromiyaa Regions kan jedhu barreessanii jiran jechaadha. Haashtaagileen gurguddaan OBN barraa'ee jira, ORON barraa'ee jira, Save Oromiyaan kan jedhus barraa'ee jira jechaadha. Waan nama ajaa'ibsiisu qeerroon Oromiyaa kallattiilee adda addaatiin itti fufanii jiran. Qeerroon dirree xiyyaaraa keessaa Harargee keessaa halkan eddaa daandii cufuudhaan daandii murtaawaa ta'e cufuudhaan jechaadha. Bakka illee eeruun yoo hin barbaachifne taate qeerroon dirree xiyyaaraa of eeggannoo cimaa akka godhan asumaan immoo dhalattoota naannichaatiif dabarsuun barbaanna. Daandiin isaan cufaa jiran kun daandii murteessaa akka ta'e namoonni hedduun irra deddeebi'uudhaan dubbachaa jiran jechaadha. Haaluma kanaan Harargeenis Awwadaay jechaadha. Harargee baha Awwadaay mukukkula qabsoo Oromoo keessatti seenaa guddaa kan qabduu fi sududaan qabsoo Oromoo kana ofitti fudhachuudhaan ergas yommuu humna jabaa oomishachuudhaan kan beekamtu Harargeen baha magaalaan Awwadaay mukukkula qabsoo Oromoo keessatti hirmaachuudhaaf qophii xumurre jechuudhaan ergaalee isaanii dabarfatanii jiranii. Haaluma kanaan qabsoon qeerrootti deebite jechuudhaan Amboo fi Dirree Hincinii gidduu daandiin cufamuu isaa karaaleen gurguddaan cufamuu isaa odeessa adda addaan addeessanii. Haaluma kanaan immoo barattoonni yuunivarsiitii Gaambellaas kaleessaa fi Elgadda qabsoo sanitti makamuun isaanii yaadatama. Kanaan wal qabateetiin mee amman tanatti keessaayyuu kan akka Dooktora Ilillii Faatii qabxiilee adda addaa barreessanii jiranii. Qabxiilee isaan barreessan kan ammoo fuunee gurra isin geessina. Dooktor Ilillii akkuma beekamu keessaayyuu gaafa hayyoonni kennamanidhaatti raarfamaa turan gama ogummaa qabduun dandeettii qabduun saba kana bira dhaabbattee fayyadaa turte ni yaadattu taanaan inni. Dooktor Ililliin ammoo akka furmaataatti waa barreesseerti. Waan isaan barreessan kan isin biraan geenyaa turtii gaarii isiniin jedha. Ani qopheessaa sagantichaa falmataa roorrooti. Sagantaan keenya kan darbaaru oolmaa Oromiyaa guyyaa har'aa keessaayyuu Save Oromiyaa yookaan ammoo Oromiyaa baraarru OB haashtaag irratti hundaa'uudhaan kan isin biraan gahaa jirrudha. Turtii gaarii isiniin jenna. Sagantaan keenya akkuma itti fufee jira. Inni jaalalli keenya isin haadha qabu isiniin jecha yaada daqiiqaa takka hin caalleen dabarfachuun barbaada. Innis yeroo ammaa kana akkuma beekamu Oromiyaa keessatti duulli OBN itti fufee jira. Keessaayyuu Oromiyaa baraarru kan jedhu duulli kuni kallattii hundaan Oromiyaa kaabaa fi kibbaan bahaa fi jiddu galeessarraan akkasuma idil addunyaa irratti sagantaa adeemamaa jiru jechaadha. Yeroo ammaa kanatti Oromiyaa keessatti duulli keessaayyuu Oromoo irratti duulamaa jiruuf gama faana. Egaa sagantaan keenya akkuma itti fufee jira. Kan dhageeffachaa jirtan gara madda walaabuutiin kan gurra isin buusaa jirru qophii addaati. Qophiin addaa keenyaa Save Oromiyaa fi Oromiyaa baraarru irratti haashtaag OB irratti fuulleeffachuudhaan isin biraan gahaa turre. Mee har'antan immootu Dooktor Ililliin maal barreessanii fi maal hubatan kan jedhu kallattiidhaan yaada isheen barreessite isin biraan geenya. Akkuma yaadatamu Dooktor Ililliin seenaa keessaayyuu gaafa hayyoonni Oromoodhaa mana hidhaa Qiliinxootti raarfamaa turan keessatti shamarree jalqabarraa kaatee kunuunsa adda addaa hayyoota keenyaaf gochaa turtee fi gumaacha qabsoo Oromoo keessatti adda durummaan namoota eeraman keessaa Dooktor Ilillii Jamaal seenaan ni yaadata. Shamarree gameettii kaleessa gaafa sirni ulfaataa Oromoo fi Oromiyaa cabsuudhaaf hayyoota Oromoodhaa hidhaa Qiliinxootti darbanii turan bira dhaquudhaan ogummaa dandeettuun bira dhaabbattee ga'umsa qabduun yaalaa turte keessaa Dooktor Ilillii Jamaal hangafummaan eeramanii. Maarregaa Dooktor Ilillii Jamaal akkas jechuun yaada ishee dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti barreeffachuuf dirqamte. Filannoo lama qofattu fuuldura keenya jira. Tokkummaan waliif birmannee morma keenya hambifachuu yookaan ammoo faffacaanee morma keenya dhabuudha jechuudhaan Dooktor Ilillii Jamaal akka filannootti yaada lama wal bira keesse. Fagoo sitti hin fakkaatinii har'a Wallagga, Shawaa Bahaa fi Kaabaatti warri fira kee ajjeesee borsi bira ga'uun isaa waan hin oolledha. Oromooti yaa dammaqii, Oromoo kiyyaa bakka jirtanii ol dhaabbadhaati, Oromummaa keessan tiikfadhaa jechuudhaan kan barreessite Dooktor Ilillii Jamaali. Har'a Wallaggan jira, Shawaa Bahaa fi Shawaa Kibbaa yookaan immoo Shawaa Kaabaa irraa fira kee ajjeesee borsi bira ga'uun isaa waan hin oolledha jechuudhaan kan barreessite. Nama amananii gadi har'a mana Oromoo biraa seenee borsitti dhufaa. Kana immootu amanuu dandeessanii dirqama immootu kaleessa Wallaggatti kuunnooti jechaa turre har'a goloo Oromiyaa hunduma keessa seenaa jira. Kanaaf cimtee tokkummooftee sagalee waliif taatee waan qabduuf waliif birmattee ceetu malee qofaa qofatti ni nyaatamta saba koo jechuudhaan ergaa ishee dabarfatte Dooktor Ilillii Jamaal. Itti aansuudhaanis akkas jechuudhaan kan barreeffatte Oromoo koo jarri gaafa sitti dhuftee garee kee hin ilaallattu, paartii keessas hin ilaallattu, amantaa keessa hin ilaallattu. Galmi diinaa duguuggaa Oromoo waggaa 800 dadhaban barana xumuruuf waan yaalan jira fakkaata. Kanaaf Oromootiyyaa dammaqii
eeyyan dammaqi jechuudhaan ergaa ishee dabarfatte Dr. Ilillii Jamaalii. Itti aansuudhaanis bara Oromoon akka malee itti wal eeguu, wal tiiksuu, wal iyyaafachuu qabu irra geenye jirra. Wal dhagahuu dadhabuun keenya, waliif yaaduu fi waliif abboomuu dadhabuun keenya diina keenyaaf carraa uummatee jira. Gaafa Oromoon balbala tokkoon bo'u warri biroo osoo keenya diina ifatti hin beekinii fi fira diina ta'e akka aggaamannuu fi ajjeefamnu taasisee jira jechuudhaan ergaa ishee dabarfattee jirti. Teediroos Oromoota 5,000 ol galmatti galchee ibiddaan akka gubee ajjeesee Haayile Sillaasee fi Haayile Makaanoot immootu nama qofa osoo hin taane loon Oromoo waraanaa fi ibiddaan akka bobbaasee seexaanni Minilik harkaa fi harma muraa qofa osoo hin taane morma muraa akka ture ni addeessiti. Haayile Sillaaseen nama jira qooda isaa irraa kaasee yookaan immoo gogaa isaa irraa kaasee ashaboo itti naquun akka ajjeesaa ture dhaloota kanatti himaa kan turredha jechuudhaan Dr. Ililliin ergaa dabarsitee jirti. Jabina diina osoo hin taane kun salphina tokkummaa dhabuu keenya, ija walitti diimessuu fi wal tuffachuu, iccitii walii qabachuu fi xiqqeeffachuu dhiisuu keenya, diina caalaa ajandaa xiqqoo qabamnuun Oromoon diinaan tuffatamuun akka mormi kutamu godhee jira. Kisaaraa guddaa fi cabiinsa siyaasaa Oromoo dhaqqabe keessaa kun isa duraati jechuudhaan Dr. Ilillii ergaa ishee dabarfattee jirti. Dr. Ililliin itti aansuunis Museen ummata Israa'el bilisa baasuuf wareegama duraa fudhachuuf murteessee ture. Iyyaasuun adda dureen waraana ta'e ummata Israa'eliif mormee Daawitiillee Goliyaad fuulduraa dhaabbatee hoggansi ummatichaa dura du'atti akka ija babbaasan argisiisuuf kan dubbattedha. Ummata ofiif warri noof kolchaa isiniin jenna ummata ofiif warri falmaa fi lolaan turan qulqulluudha jedhanii waaqni illee salphina ummata ofii ganuudha jetti Dr. Ililliin. Mareegaa kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota MW'dha. Dr. Ililliin ergaalee nu dabarsan kana kallattiidhaan qilleensa irra isiniif oolchinee kan dhiyeessineef sagantaa keenya irraa keessatti oolmaa Oromiyaa irratti fuulleeffachuudhaan kan isin biraan gahaa turredha. Sagantaa birootiin amma walitti deebinutti asumaan nagaa isinittiin dhaammadha. Bara 2016-17 ilaa fi ilaa mincichoomina wal wajjin deemuudhaan qabsoo fineensaa turan sanitti haadhallee Oromoon dhimmi kun kiyya jedhee kallattii hundaanuu akka qabsoo isaa tiikfatu asumaan yaamicha gatuu hin barbaanna. Keessaa yeroo ammaa kanatti rakkoon tun saffisaan Oromiyaa keessatti kutaalee adda addaa keessatti dabalee jira. Keessaa lixa Oromiyaa keessatti haala hin taane namni keenya ajjeefamuun erga ajjeefamee boodallee reeffi isaa osoo hin boqatiin akka alaabaatti qabatanii deemuun sun san caalaa wanti hammeenyummaa